Halkan jaarsa koof guyyaa immoo isaaf. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii koo biratti ergan baradhee booda qabxiin maatirikii ana jalaa hafee magaala biraatti mana kireeffadheen hiriyoota koo waliin kolleejjii baradhee xumure. Sanaan booddees hojii argadheen hojjechuu jalqabeen heerumeen ijoolleellee godheen yeroo ammaa kana jiraachaa jira. Haatii fi abbaan koo barsiisotadha. Mana barumsaa elementarii waliin barsiisu. Ana waliinis ijoollee 4 qabu. Haa ta'uutii garuu haatii fi abbaan kiyya yeroo ta'e booddee walitti bu'anii manuma tokko keessaa siree garaagaraa irra rafu. Abbaan kiyyaa haadha kiyya malee dubartii biraa bira deemnaan sanuu hiriyaa ishee kan taate lammata siree kiyyarraa nafaanan ciistu ijoollee kee akka guddifattuuf immoo yoo barbaadde na waliinis mana kana keessa jiraachuu dandeessa jettee bifa kanaan walii galaniiti yoo xiqqaate ani kutaa 4 yeroon baradhurraa kaasee maaddii garagaraatti maatiin hundi nyaachuu jalqabe. Ijoollee wanta turreef haatiif abbaan keenya mana keenya keessa taa'anii gargar bahuun isaanii hedduu keenyaaf hanga yeroo dheeraatti hin galle ture. Ani dhibbaaf dhibbatti kan hin mirkaneeffadhe yeroon mana keenyaa bahee mana kireeffadhee kolleejjii seenu abbaan koo akka sanyootti dubartii gara biraa akka qabuu fi barattoota ijoollee ta'anillee akka rakkisu dhagahuu baruu ijji koo banuu eegale. Ofiif kan haa raawwatu malee abbaan koo anaafis ta'e obboloota koof nama otoo hin taane mootii nugusadha. Baay'ee nu kunuunsa. Isa waliin taanee kan nutti hir'atu waa tokko hin qabnu. Ofiif surree kootii kophee gosa tokko waggaa 5 ol ulfachaa anaaf ijoollee isaaf garuu dabaree miindaa argatuun hunda keenyaaf waan tokko tokko nuuf bitaa barnoota keenyattis nu jabeessaa nu barsiisa ture. Anaa fi obboleettii kootu kutaa 10ffaa darbuu dadhabne malee obboloonni koo lamaan yuunivarsiitii seenanii hinumaa kan hangafaa carraa biyya ambaattillee deemee barachuu argatee hanga digirii 3ffaa dooktireetii isaatti baratee yeroo ammaa kana hojii barsiisummaatiin biyya Ameerikaa keessaa dalagachaa jira. Haati kiyyaas akkuma abbaa kootii ijoollee isheef duutee kaati. Ofii barsiistuu taatee qayyabachaa jechuun hojii mana keessaa anaanis ta'e obboleettii koo obboloota koo warra dhiiraa waa homaa tokkoyyuu nun tuqsiistu. Uffata keenya torbeen nurraa miicciti. Barruulee keenya guyyaa guyyaan galgala bantee har'a maal barattan maal ilaaltan jettee nu qayyabachiisti. Haatii fi abbaan tokko gatii kanfalanii barsiisaniiru kan jedhamu haatii fi abbaan koo nutti baasaniiru. Maarreenis kutaa 10ffaa gaheen qabxiin yeroo na jalaa hafu kolleejjiitti maallaqaan barattanaan jechuun haati kiyyas abbaa kiyyas na jajjabeessanii bara 2001 magaalaa Naqqamtee deemuun hiriyoota koo 3 waliin mana kireeffadheen jiraachuu jalqabe. Hiriyoonni koo ana waliin dhiira 2 fi dubartii 2. Lama taanee walii gallaa. Biyyattis ijoollee ollaadha. Hundumti keenyiyyuu dipaartimentii tokko barannaa. Haa ta'uutii garuu arfan keenyiyyuu guyyaa tokkoof illee ijan taaneen obbolummaan ala wal ilaallee hin beeknu. Dubbisuu, assaayimentii waliin hojjechuu, nyaata dabareedhaan dalaguu, uffata dabareedhaan miicuu fi kanneen kana fakkaatan oolmaa keenya yeroo hundaadha. Kana ta'us haa ta'uutii garuu lamaan keenyiyyuu lamaan wal qoqqoonnee waliin oolla waliin deemna. Namoonnis lamaan keenya yeroo nu ilaalan firallee wanta nuti hin taaneef akka nuti jaalalleewwan waliif taanetti beeku. Haa ta'uutii garuu haga eebbifamnee arfan keenyiyyuu mana tokko baanutti ija kanaan waliin ilaallus bifa kanaan walitti naasofnusi. Yoo dhibe dargaggoonni gara biraa nutti dhiyaachuu dhufan gama hiriyoota keenya dhiiraa bira yeroo gahan ati isa waliin jirta malee isaan immoo ati ishee waliin jirta malee yaadonni jedhan guyyaa guyyaatti nu dhaqqabu. Nuti garuu kana keessan turre. Haa ta'uutii garuu kan namni dubbatu kan namni haasa'u
akka qoosaatti fudhannee maatiirraallee maalidhaa waa'ee keessan kan odeeffamu yeroo nuun jedhan gara mana maatiitti illee wal fudhannee galuun lakkisaa nu gidduu wanta akkanaan jiru jennee amansiisnaa. Arfan keenyi dhiira lamaa fi durbi lamni sireema tokkorra ciisnaa. Lama lamaan durbaaf durba dhiiraaf dhiira taanee jechuudha. Umriin keenyi kanaaf kan ga'e miira kan qabnu ta'us haa ta'uutii garuu miira obbolummaan ala waggaa 3 bara nuti waliin jiraanne keessatti bifan taaneen yaadan taane nu keessaa kan fide tokkollee hin jiru. Wal amannee wal jaallannee wal kabajnee akka obbolaatti wal gargaaraa waliin jiraachaa turre. Kana qofaallee otoo hin taane firiin barnootaa arfan keenyaallee akka mana barumsaa sanaatti dipaartimentii keenya 1 hanga 4 sadarkaadhaan jira. Riyaan akka obboleessaatti ana waliin oolu sadarkaa 1ffaa yeroo ta'u ani arfaffaarran jira. Riyoonni koo lamaan immoo inni dhiiraa lammaffaa isheen dubartii sadaffaa taane haala kanaan mana barumsaa keessatti illee qabxiidhaan dhageettii qabna. Namoonni garuu kan nu yaadan haadha manaaf abbaa manaa waliin waan ta'aniif rakkoo biraa hin qabanii waliin qayyabatu waliin oolu waliin bulunuun jedhu. Maalis ta'e karaa kamiinuu namni waan jedhu waan dubbatu hin dhabu mitire. Hiriyoota kiyya waliin wal kabajnee jaalalaan nuti kanaan waliin turre. Waliin eebbifamnees xumurre. Eebbi keenyi eebba ajaa'ibaa ture. Meedaaliyaa 3 4 taanee dhuunfanne. Akka carraa ta'ee kan meedaaliyaan arganne ana qofaa ture. Kanaan otoo jennuu eebbifamnee maatiin keenyis nu eebbisanii carraa hojii fuunee arfan keenyayyuu biyya garaa gahe. Kallattii fiixee Oromiyaa arfanitti nu facaase jechuun ni danda'ama. Maarreegaa hojiidha waan na ta'eef hundi keenyayyuu walitti boonyee walirraa gargar facaanee hojjechuu eegalle. Akka har'aa bilbila namni hundi hin qabu. Bilbilas yeroo sanatti of harkatti kan qabatan konkolaachistoota yookiin immoo namoota biyya Arabaatii obbolaa qabanii suuqii deemnee waliif bilbilaa. Ana isarraa fagaatu wal yaadda'uu wal obsuu dadhabnee. Wal arguudhaaf fageenyi anaaf isa gidduu jiru miindaa keenya baatii tokkodha. Kanaan walumaatoo bilbilluu yeroo nuti waliin jiraannu jaalalli gidduu keenyatti kan hin uumamne anis nan jaalladheenii innis na jaallate. Sababiinsaa immoo kanaan booddee kan jiru dhimma waliin ta'uu gaa'ilaadha. Barnoota keenya xumurree hojii qabanneerra. Haa ta'uutii garuu anis jaalladheen innis na jaallatee hanga waggaa 2tti haala gaariin waliin erga turree booda fageennaan jaalalli kuni ulfaataadha. Atis abbuma argattetti heerumii anis abbuma argadhee fuudhaa wal jennee danda'amuu baatus obbolummaa duraa keenyaatti deebineerra wal jennee yeroo wal jaannu yeroo waa rakkannu garuu waliif bilbilaa. Anis kaadhimaa biraa innis kaadhimaa biraa qabatee al takka gaa'elli kuni baay'ee ulfaataadha. Anis nan heerume innis ni fuudhee. Otoon jaallatiin lamaan keenyuu gaa'ela kana seenne anattis hin tolle isattis hin tolle. Gaa'elatti seenan immoo gargar bahuu haadhaaf abbaa koorraa hin baranne aadaa fi duudhaa hawaasa keenyaa keessas hin jiru. Abbaan manaan kiyya nama gaarii anaaf ta'us lubbuu isaadhaa na jaallatus ani garuu isaaf arraba kiyyaan malee jireenyaan akka inni barbaadu miti. Baay'een isa qoraa. Bakka jirruttis waggaa 8 abbaa manaa koo waliin jiraadheen ijoollee 2 waliin horanne. Anaa fi hiriyaan kiyya fageenyallaan walirraan jirru fagaannus walii bilbiluu garuu takkaafiyyuu dhaabnee hin beeknu. Anis abbaa manaa kiyya dhokseen nan bilbila innis haadha manaa isaa dhoksee innaaf bilbila. Sababiinsaa immoo ani sababa isaatti abbaa manaa koo waliin si'a hedduu walitti bu'eera. Innis haadha manaa isaa waliin si'a hedduu walitti bu'eera. Haasoo keenya daangaatti haa godhannu jennee icciitiidhaan qofa waliif bilbila. Kanaan hojii irratti waggaa 5 erga hojjennee booda fiildii gara biraa haa barannu. Hojiin nuti hojjennu kuni miindaansaa baay'ee dabalaan jiru jennee anis abbaan manaan koos hiriyaan kiyya duraas walii gallee barannee. Abbaan manaan kiyya manaajimentii yeroo baratu anii fi hiriyaan koo immoo fageenyumaan akkaawuntiingii barannee waggaa 3 booddee digirii keenyaan eebbifamne. Amma gaa sadan keenyuu digirii qabna mitire.
abbaa manaa kootiin aanaan kun umrii keenya asumatti gabaabsaa maatii firarraa fagaannee waggaa dheeraa turraa mee gara magaalaa deemiitii hojii barbaaddadhu mindaan kan koomtiyyuu nu gahaa jedheen isatti hime. Innis tole jedhee baankii dorgome battalumas hojii baankii argate mana xiqqoo kireeffatee meeshaawwan keenya gurgurree hojii kiyya gadi gadhiiseen abbaa manaa kiyya bira magaalaa Finfinneen dhufe. Kanaan jireenyis tooranuuf qabate. Gaa'ela hundeeffannee waggaa 9ffaa booda magaalaa Finfinnee jireenya keenya godhannee jiraachuu eegalle. Gaa'ela keessa waggaa amma kanaa turus haa ta'uutii garuu ammallee riyaa kiyya kana waliin dhokseen waliif bilbiluu yaanne. Magaalaa Finfinnee dhufeen baatii 2 boodee anis waajjira miti mootummaa tokko keessa mindaa gaariidhaan hojii argadheen hojjechuun eegale. Sana qofaallee otoo hin taane abbaa manaa kiyya bakka hojii gita gaarii qabu galchuu otoo hin danda'u riyaa kiyya aanaarra jiruun ragaa barnoota kee poostaadhaan ergadhu waajjirri ani keessa jiru beeksisa baaseera yoonaaf milkaa'ee singalchaa jedheen poostaadhaan ergisiise. Akka tasaa ta'ee digrii isaa qabxii guutuu 3.98 eebbifamee ture. Intarviyuu singoone kana sana hin jenne wiixata dhufee walii galtee haa mallatteessu jedhame. Gammadeen turtii waggaa 9 booddee anaa fi Riyaan koo kun waajjira tokko keessa hojjechuu jalqabne. Akka inni gara waajjira kanaa dhufe hanga waggaa 6tti abbaan manaan koo waan beeku hin qabu. Jaalalli fageenyatti jalqabame manatti abbaa manaa koo diidatti immoo hariyyaa ijoollummaa koo kanaan bakka lamatti qoodamee gaa'ila faalamaa jiraachuun jalqabe. Innis haadha manaasaa bakka jirtuu fidee barsiisee hojii qabsiisee ta'us garuu biirootti ana waliin manatti immoo ishee waliin yeroo dabarsaa. Yeroo tokko abbaan manaan koo naannoo biiroo mana hojii koo ni jira yoo ta'e dhufee na fudhatee galaa. Kanaaf jecha riyaa kiyyaan otuma qaamaan illee abbaan manaan koo si argee tarii waajjira tokko keessa jiraachuu keenyaan nu shakkuu waan na danda'uuf of jijjiirin jedheeni. Namni eenyummaa isaadhaan fuula isaa jijjiiruun itti ulfaatus nama kana dura qaamaanis waliin beekne waan na ta'eef riyaa kiyyaan fuula isaa guutummaa guutuutti koffiyyaa akka godhatu fooxaa akka godhatu fuullee ijaa akka godhatu godheen biiroo keessan dalagsiisan ture. Waajjira nuti hojjennu keessatti anaaf isaan akka haadha manaaf abbaa manaa ta'anitti nu beeku. Abbaa manaa kiyyaan immoo yeroonni dhufee na fuudhee deemu obboleessa koodhan jedhaanii isaanis bifa kanaan nu beeku. Waraqaa biiroo kiyyarree haalli qacarrii keenyaa garaagarummaa baatii 3 qofa wanta walirraa qabuuf waanuma biiroo keessatti wal barree waliin taane isaanitti fakkaata. Yeroo tokko immoo namoonni dur kolleejjitti waliin baranne nu beeku waan na ta'eef daandii irratti yeroo nu argan ammayyuu sin waliin jirtu hinuun jedhu. Deebiin keenyi eeyyeedha. Haadha manaaf abbaa manaa akka taanetti kan nu beeku lakkoofsa hin qabu. Jaalala addaan isaaf qaba. Gaafan abbaa manaa koo waliin walitti bu'u kan hin deemeen aarii kiyya tasgabbeeffadhu hiriyaa kiyya kana biratti innillee akkanumaa. Gaafan isa waliin walitti bu'e garuu abbaan manaan koo qabbana naaf hin kennu. Har'ammoo amala keetu sitti ka'e naan jedha. Jaalalas isarraa waan hin qabneef akka inni na tasgabbeessu anis hin fedhuufi. Kanaan waggaa 9 isa waliin tureen ijoollee 2 abbaa manaa koof godhadhus ixaaneen ijoollee 2 da'een garuu abbaan manaan kiyya kansaa akka ta'etti beekus haa ta'uutii garuu kan hiriyaa koo kanaadha. Lamaan keenyuu maatii mataa keenyaa qofaatti qabaannus ijoolleen keenyi akka abbaa isaaniirraa addaan baaneef biiroon bakka ciisichaa guyyaa nuuf ta'ee ijoollee 2 waliin horanne. Haa ta'uutii garuu gaa'elatti seeneen waggaa 15 booda rakkoon anaa fi abbaa manaa koo gidduutti uumame. Abbaan manaan kiyyaa ni dhukkubsataa mana yaalaa geessinaa. Gaafa mana yaalaa deemu dhibeen HIV/AIDS eessaa akka inni fidate hin beeku keessatti argama. Haadha manaasaa waan nan ta'eef dafeen ilaalame. Haa ta'uutii garuu dhibeen kun ana keessa hin jiru. Kan kashlabbee ta'ee gaa'ela kana booressuu anadhaa. Karaa kam abbaan manaan koo kana fide jedheen anaaf inni walitti buunaa. Riyaa kiyyaanis ilaalami jennaan qulqulluudha. Ijoollee kiyyas ilaalchise dhibee HIV/AIDS irraa bilisadha. Kanaan maal akkan godhu bitaanatti galee abbaa manaa kiyyaan 1-2 nan gaafadhe. Haa ta'uutii garuu naganee. Anis hojii kiyya guyyaa guyyaan wantan beekuuf jabeessiin gaafachuuf humnan godhanne. Ta'us garuu jireenyi keenyi kanaan booddeen maalaa ta'uun akkamittiin itti fufuun anaafis abbaa manaa koofis riyaa kiyyaafis gaaffii ta'ee bitaanutti galee. Waggaa 2 dhibee kanaan dhukkubsatee
ergan waliin jiraadhee booda jechuun gaa'elatti seennee waggaa 17 booda umriin isaallee xiqqoo ol waan na siqeef anaan waggaa 7 wanta na hangafuuf anis umriin koo deemeera atis umriin kee deemeera kanaan booddee si dhiiseen bakka hin deemu hin qabu na waliin ciisuu barbaadda taanaanis of eeggannoodhaan meeshaa of eeggannoo fayyadamtee ciisuu ni dandeessaa jedheen amansiiseen wantoota gochuu qabnu beektonni fayyaa mana yaalaadhaa dhufanii tokko lamaan nu gorsanii bifa kanaan jiraachuu eegallee haa ta'uutii garuu hiriyaan kiyyaa ijoolleen kiyya lamaan kansaa akka ta'e waan na beekuuf abbaa manaa kee ofirraa baaste malee jechuun na loluu jalqabe ijoollee kootti dabarsuu danda'a karaa kamiiniyyuu haa dhalatan abbaan isaanii ana isa caalaa atis kan jaallattu anaanii waliin ta'uu waliin jiraachuu waannus haa ta'uutii garuu bifa kanaan booddee ittiin fufan kana ta'uu baannaan icciitii anaaf si gidduu jiru ijoolleen kiyyas bifa kiyyatti waan na bahaniif kan kees baaseen akkasin walirraa adda baataniin godhaa jedhee nattaasa'uuf jalqabe anis yoon irraa adda bahee dhuguma namni kuni kanaan booddee eessa dhaqaa durayyuu miidhaan ture ammas darbii gara biraa miidhinaan jetaayee jedhee yeroon gaafadhu barbaachisaa taanaan anis gaa'ela koo diigeen ijoollee kees ijoollee koos guddisnee waliin jiraachuu dandeenya umriin kanaan booddee qabnus xiqqoodha ijoollee koo jedhee otoo waliin taphatu ijoollee kiyyatti dhibeesaa akka inni dabarsu hin barbaadu jedhee na akeekkachiise jireenya gaarii qulqullina hin qabne akka hin qabu nan beeka haa ta'uutii garuu wanti hundumtuu yeroo isaa eeggatee boora'ee kana ta'ee har'a gaa'ela keessa waggaa 20ffaan hin jira anaa fi abbaan manaan kiyya inni biiroo walii galaa hin jirru hanga nama kana ofirraa baastuttis ana waliin hin ciistu naan jedhee wal dhorkinee jirra dhibee akkanaa nama qabu waliin jiraachuun ulfaataa waan na ta'eef abbaan manaan koo sirriitti nurraa of eeggatus haa ta'uutii garuu al takka takka halkan ni funuuna dhiigni otoo hin beekiin anatti illee ni dhufa erga inni dhibee kanaan qabamee booda baatii 3 deemeen anumtuu dhibee kanaan qabamee moo hin qabamne jedheen ijoollee koos nan ilaalchisa hagaarraatti rabbiif galanni haa ta'u hundi keenyiyyuu nagaadha wanti gara fuulduraa jiru garuu na yaaddesseera akkan balleesse akkan gaa'ela koorratti gaa'ela gara biraa dabalee anumtuu nan beeka haa ta'uutii garuu jaalalatu akkana na godhee yaada qabdan wantan kanaan booddee gochuu qabu isinillee bor waan isin mudatu waan hin beekneef na arrabsuu natti dheekkamuu jecha hin taaneen hanga dandeessan na miidhoorraa of qusadhaatii yaada keessan naaf qoodaa ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheera edaa kunis ni jiraayii akka isin jettan homaa shakkii tokkollee hin qabu waan isinitti dhaga'ame yaada keessan komentii jalatti barreessaaf ani mataa kiyyaaf seenaa kanarratti wantan jedhuun qabu laayik sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatina hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha qopheessuuf qindeessuun isinii waliin kanan ture ani gammachiis tashoomeedha seenaa barsiisoo gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.